Yeroo ammaa kana balaan konkolaataa karaa irratti arguun baay'ee haaraa miti. Kanaan wal qabatee yeroo hedduu naannoo konkolaataa daandiiwwan konkolaataa haarawaa hojjetamaa jiran irratti balaan konkolaataa ni mudata, dafee dafees ni mul'ata. Kun immoo kan irraa ka'u karaan sun haaraa ta'uudhaan wal qabatee konkolaachistoonni duraan karaa san irratti hojjetanis ta'ee haaraanis karaa san irratti akka malee karaa waan duraanii caalaa mijaa'uuf saffisaan yookaan ariitiidhaan konkolaachisu. Yeroo kanatti kaawwan hin eegamne qunnamuu danda'a. Yeroo darbee laga Kataaraa irratti naannoo godina Arsii laga Kataaraa irratti balaan konkolaataa tokko qunnamee ture. Kanaan dura balaan konkolaataa qunnamee beeka. Haa ta'u garuu kan ammaa kun bifa addaatiin jechuudha. Garuu uummata Rabbi baasee jira. Ani akka nama tokkootitti ergaan ani dabarsuu qabuu fi wanti ani dhaamuu barbaadu konkolaachistoonni miira keessan galinaa. Maaloo hawaasa tajaajilaa jirtu, uummata tajaajilaa jirtu. Uummanni kun immoo amala baay'ee qabatee dhufa. Fedhii garaagaraa qabatee dhufa. Kan ariifatutu jira. Kan immoo argitee biyya biraa deemuudhaaf ariifatutu jira. Isin ariifachiisuu danda'a. Yookaan isin immoo dabaree qabachuudhaaf ariifachuu dandeettanii kun immoo lubbuu namaatirratti rakkoo guddaa geessaa jira. Kanaaf konkolaachistoonni maaloo irra deddeebi'ee kan isin gaafadhu saffisa keessan iddoo to'achuu qabdanitti to'adha. Keessattuu naannoo lagaatirratti bakka irii gadiitirratti sirriitti of eeggachuu fi naannoo dildilaatirratti keessattuu laggeen gurguddaa dildilaatirratti ni marfata. Marfata irratti of eeggannoo yoo hin goone guyyaa tokko keessatti balaa konkolaataa 2-3tu mudataa jira jechuudha. Keessattuu naannoo daandii haaraa hojjetamee aspaaltiin eebbifamaa jiru irratti xumuramaa jiru irratti balaan konkolaataa hin heddummaataa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa barbaachisaa. Kanumaan isinii dhaamuu barbaada. Uummannis tasgabbiidhaan konkolaataa argitanii konkolaachisaa jeequun qabdanii konkolaachisaanis immoo miira ofii dhageeffachuu qaba jechuudha. Miira uummataa wantoota garaagaraa fedhii addaa dhageeffachuu osoo hin taane dabaree ofii dhageeffachuu osoo hin taane miira konkolaachisummaa sanii fi amala tasgabbii konkolaachisummaa qabaatee yoo konkolaachise balaa konkolaataa kana waliin ittisuun ni danda'ama. Oduun har'aa kanuma yeroo biraatiin oduu haaraadhaan walitti deebina. Subscribe, share walii godhuudhaan wal biraan geettanii barnoota akka irraa argattanii fi namoota hunda bira ga'ee barnoota wal gorsuun akka itti fufu isiniin jedha. Galatooma.